Harka fuune maatii waloodaa elektirooniks nagaa keessanii fayyaa jirtu. Guyyaarraa akkuma kan dura baramee viidiyoo baay'ee barbaachisaadha isiniif jennu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Innis akkaataa kamiin lakkoofsota bilbilaa yeroo garagaraatti seef godhattan yookaan kuufattan bilbila kan biraa irratti salphaatti fayyadamuu akka dandeessan. Fakkeenyaaf yoo bilbilli keessan badee yoo hatamee yookaan cabee waan garagaraa yoo ta'e bilbila duraan qabdan argachuun ni rakkisa. Isa kana akkaataa kamitti akka furtan irratti gabaabinaan wajjin dubbanna. Akkuma isin beektan yeroo garagaraatti viidiyoo garagaraa viidiyoowwan baay'ee isiniif barbaachisoodha jennu isiniif qabannee dhiyaachaa turre. Keessaa akkaataa kamiin bilbila oriijinaala ta'uusaa yookaan qulqulluu ta'uusaa akkamitti akka beektan yookaan bilbiloota koppii irraa akkamitti akka adda baastan akkasumas laaptooppota yeroo bittan maal akka ilaaluu qabdan fi kanneen akka daataa keessan yookaan qarshii keessan itti seef gochuufaa irratti viidiyoo babbareedaa hojjennee jirra. Isaan kanallee viidiyoo keenya chaanalii keenya jala deemuun ilaaluu dandeessu. Kanas immoo hiriyoota keessaniif qoqqoodaa yookaan sheer godhaa, warreen haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Asuma bilbila keenya irratti isin agarsiifna. Bilbiluma keenya irratti isin agarsiifna waan jiran kana. Inni tokkoffaan kontaaktii banattuu yookaan karaa seetingi jechuun karaan garaagaraa garuma tokkotti geessa deeme haa ta'u akkuma isin mijatetti jechuun akkuma bilbila keessan irratti isin mijatetti ilaalaa isin kontaaktii kan jedhu kana hin bannaa kontaaktii kan jedhu kana yoo banne achirraa akkuma isin argitan kana bakka kanatti buunaa yoo moogaa jechuun karaa garagaraatti garagara ta'uu danda'a kan keessanii yookaan kallattii kanarraan ta'uu danda'a. Iddoon sararri sadiin kun jirtu kan bilbila iPhone qabdaniifis waan garagaraaf jechaadha. Iddoo kanatti buunaa ni banama. Akkuma isin argaa jirtan kana andaasii waan kun jira amma kontaaktii hammam tokko jiru all kontaaktiidha kuni yoo itti buutan waan garagaraa fida. Fakkeenyaaf iddoo taanee manage contact kan jedhutti yoo buutan wantoota garagaraa isinii fida. Kanaaf fakkeenyaaf haa jennu manage contact yeroo itti buunu kontaaktii maaltu jira yookaan eessarratti sii kuufamaa jira kan jedhu kun isa baay'ee barbaachisaadha. Amma maarratti naa kuufamaa jiran yeroon seef godhu kanadha walumaa gala. Amma yoo bantanii ilaaltanii as keessa akkuma isin argaa jirtan bilbila kanarratti akka kuufamu yoo ta'e kanatu filatamaa jechaadha. Kun bilbiluma kanarratti haa jennu yoo bilbilli keessan kun bade ni badaa wajjumaa jechuudha. Akkasuma siim kaardii irratti jira. Amma warreen kun hin taane walumaa gala hin taane. Warreen online ta'an fakkeenyaaf online kanneen ta'antu sirriidha jechuudha haa jennu ani isa kanan filadhee jira. Okay. Hello kenan. Amma achumaan fakkeenyaaf ani kan hin filadhu maalin filachuu qabaa kanan filadhaa jechuudha kan koo. Asirratti emailii koo irratti yookaan Samsung account la Samsung account qofa kan taane yookaan emailii yoo filattan giddu galeessatti iPhone fi maaliif hin ta'a yoo fakkeenyaaf Samsung account yoo jettan bilbila iPhone irra gaafa galtan haa jennu bilbila yeroo ittaanu yoo iPhone qabattan yookaan immoo Samsung irraati iPhone irraa Samsungis qabatu ta'e isa kan iPhone irraa isin diduu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu Google account filattu. Amma iddoo irratti lakkoofsi keessan kuufamuu jechaadha. Iddoo irratti lakkoofsa namaa isin kuufattan isiniif kuufamu. Inni biraan inni itti aanee jiru inni as kanarraati akkuma isin argaa jirtan kana yeroo yerootti lakkoofsa haaraa isin dabaltan online irratti akka inni isinii update yookaan isinii haaromsuu gargaaraa jechuudha kuni. Fakkeenyaaf fi immoo akkasumas warreen biraarraas maal irraati isinii haaromsaa kan jedhu jennu messengerii irraati akka inni isinii haaromsu gochuu dandeessu. Facebook irraati, Telegram irraati waan garagaraa dandeessu jechuudha. Telegram irraati lakkoofsa keessan akka inni yeroo yerootti isinii haaressu gochuu dandeessu. Kanadha.
Inni kan biraanii akkasumas yoo lakkoofsa keessan yeroo jalqabaaf haa jennu telegiraama keessanitti bilbila irraati maal irraati gara achiitti akka isin dabarsuu barbaaddan immoo ishee kana dhuftu asiiti. Meerjitoon ta'an import export kan jettu kana seentuu jechuudha. Import export kana yoo seentan maaltu dhufaa fakkeenyaaf import from sim card fakkeenyaaf. Wanti galmee barbaachisaa jedhamu warreen kana lamaan. Inni tokkoffaan iddootti kuustan. Inni lammaffaan immoo oon gochuu. Inni kun asirraanii. Kun karaa bilbilaa yookaan kontaaktii keessa galuutiin bilbila yookaan kontaaktii keessa galuutiin argattu jechuudha inni kun ulaagaa isa tokkoffaadha. Inni lammaffaan immoo inni kun wantoota walii galaa kan qabatu seetingii keessattidha. Seetingii keessatti yeroo kana gootanii haa jennu waan Samsung akkaawuntiitiin loogiin godheeruuf kun kana naafidha. Yookaan ammaa jennu piroofaayil piikcharii kana naaf kaawwatee jira. Ishee kana naaf kaawwatee jira suura sadarkaa kan kooti. Isa booda asiitii akkuma isin argaa jirtan kana isheen kun jirti. Waa ishee kanaati jechuudha. Kana ni bantu. Yeroo isin battan akkuma jiru haaromsuu kan isaan kiroonaa jechaa jira. Maal siniif seefaa godhu maal online irratti seefaa kuusuu kan jiru. Haa jennu kalandaar yoo piroograamii garaagaraa guyyaatiin seefuu taatan yookaan kuufatu taatan kontaaktii lakkoofsa bilbilaa rimaayindar akkasumas waan akka alaara dammaqsituu kan alaarmii kana intarneetiin Samsung intarneet fakkeenyaaf biroozarii garaagaraa irratti yookaan barbaaduwwan garaagaraa irratti yeroo waan garaagaraa seerchi gootanii waan barbaadan wantoonni kun yeroo deebisanii barbaadan akka salphaatti akkasiin argataniif isin gargaara. Inni kan biraan noot waan baay'ee barbaachisan ilaamu malee akkasiin argaa jirtan intarneetitti konneektii yookaan intarneetii wal qabatee jira waan ta'eef sararri koo isheen kun akkuma argitan sinkroonaayizing jechaa jirti. Isheen haaromsaa jira jala nootti fakkeenyaaf yoo namni wayii tokko dabale inni A9 fayyadamaan ture. A9 irraa hatame yookaan nalaa badee garuu suuraawwan koo akkasumas suuraawwan nootii bakka yaadannoowwan garaagaraa fi akkasumas lakkoofsi namaa tokkoyyuu hin banne. Yoon achirraan seef godhe. Kan biraan immoo maanni akka teelegiraama waan garaagaraa yoo aktiveet gootan isaan irratti illee lakkoofsonni garaagaraa seef ta'u. Isin jechuu barbaadani faayidaan seef gochuu kana isa kanaaf isin gargaara. Asirratti seetingiin isaas jira yoo barbaadani. Inni kan biraa suuraa akkuma isin argaa jirtan suuraa keessa yeroo galtan jennu seeting. Nama fakkeenya suuraa keessa yeroo galu kun jira. Suuraa keessaatti isteeppii isaa akka rasni deebi'uuf iddoo kana tuqxu. Iddoo kana yeroo tuqxan maaltu jira yeroo isin bantan tuqxan kan isinii fida. Kana keessaa immoo itti aansitanii ishee kana banattu. Asirraa yeroo ishee bantan maal argitu kun kana. With OneDrive fakkeenyaaf Samsung irratti iPhone irratti illee amma jalqabeera OneDrive'n jechaan. OneDrive'n kun maanni GB 20 isinii kuusa. Faayila giigaabaaytii 20. Asirratti akkuma notifikashinii garaagaraa isin agarsiisu yeroo yerootti eenyuuf hana haaromsaa kan koo fakkeenyaaf sooressaa irratti na haaromsa. Eenyu irratti akkan saayin godheeru jira waan hundumtuu jechuudha. Date and location information soo barbaadda wajjin seefaa godhu yoo ta'an waan baroo garaagaraa jira. Kanneen kana isin waan barbaadan irratti dabalattu waan barbaadanis immoo irraarristuu fakkeenyaaf yoo faayilli keessan kun akka hin guunneef waan garaagaraaf isa kana isin diiteelaa yeroo wantoota dubbistanii waan isin fayyaduuf hin fayyadne dhiisuus dandeessu guuttachuus dandeessu. Sanas ta'e kana garuu akkaataa kanaatiin faayila keessan baay'ee seef godhachuu dandeessu jechaadha. Kuni GB 20 naa kuusa fakkeenyaaf haa jennu. Suuraan bara 2020 keessa ka'aa jennu ani firiyyaan koo gaaf tokko kan kaa'ane suurri kun eenyurraati baakaappi ta'eera. Miimoorii OneDrive irra Samsung irra akka kanarraa baakaappi ta'eeraadha. Jechuun walumaa gala maal isin jechuuf isin agarsiisaa jira. Faayiloonni eessarraa akka baakaappi ta'an inni isinitti himaa jechuu barbaadeen. Kaameraa miimoorii gaalarii akka kanaatti suurri keessan aga GB 20tti bilbiloota garaagaraa irraa akka walitti darbu isinii ta'a jechuudha. Amma inni fakkeenyaaf kana yeroon duraa bilbila J7 Pro qabadhu ture kanan ittiin ka'eeru. Iddoon kun haa jennu yeroo J7 Pro fa'aa maal fa'aa
qabannu ture kan ittiin ka'eeru. Kun immoo waan akka iPad irratti natti fakkaata. Yamachaa extended folder. Walumaa gala akka kanaatti bilbila koo isa tokko irraati seef ta'ee jira. Kun immoo naannoo iddoon kun eenyurra DC camera gallery. Kun A9 natti fakkaata. Akkaatuma kanaan faayila GB 20 isinii kuusan amma fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti meeqan fayyadameera san jedhu asirratti arguu nan danda'a waan diraayivii keessa yoo gale yookaan appilikeeshinii ishee kana jechuudha. Appilikeeshinii ishee kana keessatti argattu waan diraayiv Samsung irras jira eenyurras jira yoo buufattan jechuudha. Achi keessa faayils እንደዚህ ግን fakkeenyaaf sila suuraa qofatu hin taane faayilas waan word irratti waan garagaraa irratti barreessitan siniif kuusaa jechuudha. Akkaatuma kanaan faayila haga GB 20tti irratti kuufachuu dandeessu jechuudha. GB 20 ol immoo warreen fakkeenyaaf biyya alaa jirta waan garagaraa immoo akkuma isin amma argaa jirtan kun GB 20 keessaa namni 18 fayyadameera online irratti akkasiiti. Kaffaltiitiin immoo Go Premium jettanii kaffaltii xiqqootiin faayila keessan yeroo barbaadaniif kuufachuu dandeessu jechuudha. Akka kanaati. Nagaa ta'a galatoomaa siin jaallannaa like share gochuu hin dagatinaa hiriyoota keessanii fi nagaan tura sinin jenna viidiyoowwan garagaraa warreen faayidaa qaban waan garagaraa irratti jechuun waan sin fayyada jennu irratti waan garagaraa irratti hojjechaa jirra. Akkasumas viidiyoo keenya garagaraa yoo ilaaltanii ofii keessanii argachuu dandeessan akkaataa kamitti bilbiloota orjinaala qulqulluu kamitti akka argachuu dandeessa waan garagaraa irratti hojjenneerra harka tokkoon bilbila akkamitti akka fayyadamtan wantoota garagaraa irratti hojjenneerra. Kanaaf viidiyoo keenyan kaan yoo ilaaltan irra caalaa fayyadamoo taatu. Akkasumas immoo irratti nuuf hojjetamu kana irratti nuun galle kan jettan yoo jiraate komentii jalatti nu barreessaa irratti hojjennaa isin dhaqqabsiisnaa tooftaalee garagaraa jechuudha. Akkasumas otoo kun nama hubachiifamee kan jettanii immoo nu gorsitan kana jettanii waan nutti himtan yookaan viidiyoo kana isinii hojjenna warra jettanis immoo hojjettanii iddoo nuti hin hojjenne yoo hojjettan isinii gadhiifnaa jechuudha. Galatooma nagaa ta'a.